Harka fuunerraa kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa keenya kan daawwachaa jirtan miidiyaa keessan haqaaf bilisaati. Qophiin ammoo qophii muudannoof muuxannooti. Qophii keenya muudannoof muuxannootiin akkuma kanaan dura dhageessaniif beektan aartistootaa fi diyaaspoorota akkanumallee abbootii qabeenyaa warroota aangoo biyya kanaa keessatti gahee qaban as istiidiyoo kanatti waamnee waliin dubbii gochuun keenya kan yaadatamudha. Har'as egaa aartistii keenya tokko as istiidiyoo keessatti qabadheetan jira. Egaan aartistii kana waliin wal bara. Har'as egaa aartistii keessan beekamaa fi jaallatamaa takkas istiidiyootti argadheetan jira. Tole aartistii keenya baga nagaan dhuftan. Yes, baga nagaan dhuftan. Tole egaa kabajamtoota keenya turtiin aartistii keenya waliin goonuu itti fuutu jira. Haga xumuraatti akka nu faana turtan asumaan isin affeera. Tole aartistii keenya waamicha keenya hordoftanii as gara istiidiyoo keenyaa dhufuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isin jenna. No, that is okay. Egaa akka keessummaa kabajaatti na waamtanii asittiin na fiduu keessaniifis isinis guddaa galatooma. Tole maqaa keessanirraa kaasaatii daawwattoota keenya waliin wal bara. Maqaan koo Sunlight Mooyin jedhama. Sunlight Mooyin jedhama. An kanan jiraadhu biyya Oromiyaa godina Antarkitiikaa magaalaa Niiyoorkidha. Maqaan kun maqaa maatiin keessan yookaan isinii baasanidha moo erga isin gara hojii aartiitti dhuftaniiti kan maqaa kana jijjiirrattan? Egaa maqaa koo kana gaafan si ibsuuf yaalu Sunlight Mooy jechuun jecha afaan Giriikii lamarraa dhufa. Sun and light. Sun jechuun sana jechuudha. Light jechuun immoo dukkana jechuudha. Walitti maal ta'a jechuudha? Dukkana sana ta'a jechuudha. Maqaa abbaa koo gaafa itti dabaltu maal ta'a? Dukkana sana mooyi ta'a. Kana dhaabbe. Sababni isin maqaa keessan kana jijjiirrattaniif maaliif aartistii keenya? Yeroo baay'ee hojii keenyaa fi maqaa keenyatu waliin madaalu. Maqaa nu baannu waliin madaalu. Anammoo bara dheeraadhaa fi maqaa nu madaalle baanneerraa teessoo nu malleerras immoo ta'aa turreerraa kan ta'aa jiranis immoo jiru. Kana giddu galeessa godhanneeti. Maqaa kana kan moggaafanne sidiba. Ergani maqaa kana moggaafadhe koo maqichi akka misaala raashaa koo biyya raasaa jira. Biyya raasaa jira. Amma dheengaddaa taaksii keessatti jechuudha. Enga konkolaachisaanii Sunlight gaafa naan jedhu intalli tokko abbeechooti gaggabdee kufte. Kana warra akka keenya hojii gaarii hojjetanii maqaa gaarii akkas akkasii yoo moggaafatan rakkoo qabu. Jiru malee warri tokko tokko hojii gaarii osoo hojjetin maqaa gaarii baachuu kan barbaadan. Jiru warrootiin akka tokko tokkos maqaa amma akka baarree dugdatti baattatanii deemanis hin jiru. Sababni isin hojii aartii irraa fagaattaniif yookaan waggoota lamaan sadan kana keessa muuziqaa keessaniin hojjettanii miidiyaatti kan baastaniin qabdanii sababni isin kana dhaabdaniif mee maaliif? Egaa hirmii keenya tufanne, hirmii keenya tufanne, hirmii keenya baafanne. Hirmii keenya baafanne. Aartistoonnis na dhagaa hirmii keessan baafadhaa. Qaaleensi jireenyaa dabalaa jira. Waan si dhibu dur gaafa muuziqaa tokko hojjennu baajetaa sagalee tokko hojjennuuni har'a taaksiidhaan nannee lafa itti sagalee hojjetan geenye hin deebinu. Taaksima keessatti dhumti. Durii abbootiin qabeenyaa amma nu bukkee jiru, nu bukkee dhaabbata. Osoo rifaan ga'ine baajeta biyya tokko bulchuu nu gadhiisu turan. Amma garuu abbee kanatu hin jiru. Kana dhaabbe. Tole egaa asumaan nu gargaaraa jechuu waan barbaadan natti fakkaata fuula isaaniirraa yeroo laallu. Egaan aartistiin tokko sagalee sabaati, dubbataa sabaati. Saba isaatiinis hirmii kutadhaa. Aartistoonni akka koollee hirmii kutadhaa jechuun kun sirriidha. Sirriitti yaabbee waan fuula kee dura jiru ilaaluu fi mul'ata qabaachuu qabda. Anamma hirmii kutadhaa kanan jedhee waan fuula dura jiru ilaaleen malee zayitiin waan dabalee miti. Argita Yuukireenii fi Raashiyaan ikkoo kan meesaayiliin wal waxxaran ikkoo erdiin hirmii kutadhaa dheeti. Sii galamanii kanaaf fedheeni. Kanaaf waan fuula kee dura jiru ilaaluu fi mul'ata qabaachuu qabda. Isa kana dhaabbe. Tole egaa fuutaniittu amma akkam?
Fuudheera. Yeroo darbe tokko fuudhee isheenis ta'uu dinnaan kan biraan jijjiiree ammas kun ta'uu dinnaan kan biraa jijjiiruu fedha. Kami maqaa kabajamaa akkanaa baatanii hojii kabajamaa hojjechuu dhiisuun kun saba waliin walitti nama buusisu? Dhibi malee egaa anammaa torbee dhufu immoo kan biraa fuuchuudhaaf ilaallachaa jira. Sababni isin jijjiirtanii fuutan kuniif maaliif? Abbee egaa waan jireenya Finfinnee sii galaminiire tokkoffaa barichatu bara jijjiiramaati. Lammaffaa immoo jireenyis manni kiraas mataa nu yaabeera. Kanaaf ammas yeroo darbee birrii 5,000 fuudhee ishee kan ammoo birrii 500 fuudhee ishee fuulduratti fuudhu sana ammoo birrii 250 hin barbaadachaa jira. Tole artistii keenya wanta fuutan kana kaffaltaniiti kan isin fuutan? Haala abbee waa jireenya magaalaa Finfinnee osoo beektuma. Magaalaa Finfinnee keessaa abbee osoo hin kaffalinii akkamitti mana kiraa akkasitti tola teessaree kaffalan deema fuuta malee. Kan isin fuutanii mana kiraa ture malee haadha manaan turre? Haala abbee sammuun keessirrii miti abbee tokkoon iyyuu ulfaachaa jira ammoo lamaan immoo warqoo namoo mana qorquu fennaa abbee. Tole gaariidha. Artistoota keenya mana isaanii yeroo laallu dubbiin gara foonii turee gara shirootti naanna'ee bookarraa gara bishaanii jedhu mana keessan kan jiru isa kamidha? Gaafa kana haasoftu amma shiroo bookaa foonii diimaa kana isa kana dhiibnu shiruchumtu sun immoo zayitii qaba waan jedhu tokko ilaaluun barbaachisaadha. Mana koo ammatu dhuftee shiroo keessaa akkoo shunkurtii jechuudha. Maayikirooskooppiin ilaaltu malee hin argattu abbee. Tole gaariidha. Dura haasaa keessanirraa kanan dhaga'ee ture biyya Oromiyaa jettan. Oromiyaan biyya taateetti? Oromiyaan biyya taateetti biyya ta'uuf deemaa jirti. Garuu akkasiin biyya hin taane diinonni naannoo keenyaa nutti naannaane sammuu nu naannessuu barbaadu. Garuu rabbuu sammuu isaanii dudduubatti isaan naannessu malee. Egaa artistii keenya Sanlaayitii muuziqaa haga irraatti hojjettan keessaa tokko daawwattoota keenyaaf feera. Dorgomaa hin qabne baay'inaan hedduudhaan addunyaatti of beeksisee gadaadhaaf duudhaadhaan pararam waan jedhu galee as keessa immoo saba addunyaaf gumaache sirna diimokiraasii danda'ee kan jiraatu alagaa bombatti har'as kan jiraatu gaanfa Afriikaadhaan ol baraketeen beeku safuusaa wallaalee don waan jedhu gashii takkatti don waan jedhu galee gaafas abajjetame jechuudha kanadha. Amma muuziqaa kana asumatti walaloo fi yeedaloo isaatti baastan moo hojjettaniitu kan qabdan kan? Muuziqaa kana moo hojjetameera. Dhiyootti baay'inaan baasuu yaadaa irraa garuu jireenyi kun immoo salphatee na yabbisnee baafnannee yaadaa irraa abbe. Tole artistii keenya ani asii gaaffiin asii qabu xumuradhee tan jira. Dhaamsa yoo qabaattan xumurarratti daawwattoota keenyatti dubbatachuu dandeessu. Asitti kabajaan nawaamuu keetii fi guddaa galatoomin jedha. Namoota dandeettii addaana keessa jiranii akka kana dandeettii isaanii irratti dhiibbaa guddaa infekshinii waan godhuufi kanaaf waan gaariidha. Kanaaf adaraa koo immoo gaasan sila isinitti maddee artistoota keenya bira dhaabbadha. Waan biraa jiraa? Kanuman jedhe. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan qophii keenya mudannoof muuxannooti. Qophii keenya mudannoof muuxannoo asitti goolamneetu kan jirru gaaffii gaafachuun kan isin faana ture ani Shondaa Agamjaati ogeessi kaameeraa keenya Qixxeessaa Lamuu aga xumuraatti nu faana tureera. Tole galatoomaa isiniin jenneerra artistii keenyaa isinilleen ulfaadha. Thanks. Galatoomaa.